Shama harka fuunee hordoftootaa fi kabajamtoota Mulgeetaa Tuubii kan biyya keessaa fi kan biyya alaa jirtanii nageenyi koo kan jaalalaa kabaja bakka jirtanitti isin bira naaf haa ga'u isiniin jedha. Akkam jirtu nagaa keessanii ani nagaa kooti galata saa'e. Mulgeetaan eessa jirti hoo jettanii eessa jirti Mulgeetaan eessa deemaa jirti isinitti fakkaatee isiniin jedha. Biyya deemaa jirti moo biyya biraa safaraa jirti moo eessa jirti jettanii yaaddanii innaa isinirraa badee jira. Warri gara laayivii viidiyoo nanii laayivii seenee jalatti Mulgeetaa nagaan galii naan jettanillee naaf galatoomayii gara biyya kootii galee jira. Nagumaanan galee hundumti keessanuu naaf galatoomaa warri koomentiidhaanii baga nagaan galtee jettanii laayivii viidiyoo jalatti koomentii naa barreessan hundumti keessanuu jechuudha naaf jiraadha isiniin jedha. Kunoo ergan booletti bu'ees bakka akkanaa kana deemee jechuudha. Viidiyoo isinii waraabee jira. Bootaan kun immoo mana kooti keessa viidiyoon karaa deemaa ture hin waraabne natti hin tolle waan ta'eef jechuudha. Innaa ergan manatti galee viidiyoo kana namni naaf waraabe. Innaa viidiyoo mana kiyya keessatti kunis isiniin jedha. Akkasuma warra mana keessatti simannaa naaf godhee jechuudha. Mana keessatti na eeganii bashannanaan gammachuudhaan jechuudha. Mana keessatti akkatti taphachaa jiran akkatti bashannanaa jiranii maaliif viidiyoowwan kana namatu naaf waraabe. Ani waraabuudhaan hin yaadne jechuudha. Kunoo kana fakkaataa akkatti bashannanaa jiranii mana koo keessatti. Dhugaa dubbachuudhaaf baay'ee natti tole baay'een itti gammade isinis akkana ni gammade kanatti akka itti naa gammaddan abdii isinirraa qaba. Viidiyoo kana laayik naa godhaadha. Akkasuma gaafii qabdanis wanna hafes isiniif waraaba amma mana koo keessa isiniif waraaba. Innaa gammachuun koo kana fakkaataa isiniin jedha hordoftootaa fi kabajamtoota koo. Innaa akkatti fatafataa ofirraa jechaa jiranii kuni mana koo keessa. Akkatti taphachaa jiranis isiniin jedha. Viidiyoo kana ijoolleen na waraabee ergasii walitti silkii irra daddabarsadhe qoy hordoftoota kiyyaa maaliif hin geenye gammachuu koo kana jedhee viidiyoo kana isiniif hojjedhe. Sagaleen baay'ee tokko jira garuu sagalee irraa inni balleesse sagalee kiyya irratti isinii hidhaa jira isiniin jedha. Kun asitti muddaan sirra jiranii innaa baay'ee tokko namatti tola baay'ee tokko dhugaa dubbachuudhaaf dhugaa baay'ee hedduu namatti tola jechuudha. Innaa isinillee akka itti naaf gammaddanii akka itti bohaartanii abdii isinirraa qaba isiniin jedha hordoftootaa fi kabajamtoota koo. Innaa dhugaa biyya ofii keessatti waan hedduu namatti tola waan hedduus nama gammachiisa. Innaa akkasinitti gammaddanis isin gammaddanis abdii isinirraa qaba isiniin jedha hordoftootaa fi kabajamtoota jaalatamtoota koo. Dhugaa hedduu natti tola hedduun itti gammade. Dhugaa hagam biyya ormaa ture kana keessatti dhugaa baay'ee tokko jechuudha. Maaliif qilleensi biyya ofiitillee baay'ee hedduu namatti tola. Akka biyya ormaa ta'anii waan hedduu laalessanii mootii biyya ofii keessi baay'ee namatti tola. Wannumtuu hunduu isiniin jedha hordoftootaa fi kabajamtoota koo. Innaa akkasii nagumaanan galee kunoo akkatti fataa jechaa jiran mana kiyya keessatti. Innaa viidiyoo kana laayik godhaadha. Viidiyoo irraa isinii mummure akkatti uummanni fataa jechaa jiranii amma sa'aatiin viidiyoo kanatti waraabe halkanii naannoo sa'aatii 6ti. Garuu ani sagalee kana kan irratti isinii waraabaa jiru guyyaa sadaffaa isaati jechuudha. Garuu guyyaan itti gasinii lakkisu hin beeku viidiyoo kana maaliif bakka maaliif hordoftoonni kiyyatti naaf hin gammanne kan jedhuun viidiyoo kana walitti isinii qabee gasinii lakkisa. Guyyaa 3 booda yookiin guyyaa 4 booda gasinii lakkisuu hin danda'a. Maaliif hoo jettanii waa ifaan sirreeffannee gaammaa beektan ka biyya ofii keessatti agadee walii gadi bobba'uun namatti hin tolu. Keessummaan namatti dhufuu jira.
waan hedduu jira waan teessanumaaf waa ifaa sirreeffanne haga waa ifaa sirreeffaddetti viidiyoon kun yookaan guyyaa 4 guyyaa 5 buluu danda'a saniin booda simbira ga'uu danda'a waan ta'eef jechuudha. Garuu akkuma simbira ga'een viidiyoo kana laayik kanas niin jechuu barbaade. Nah, sinin jedha video kan sagalee isaa Tapi dansi ofaa sinin jedha kun asitti lamaan takka kaatee dansiitti tuqaa jirti maal jettan akkatti dansiitti tuqaa jiranis sinin jedhamee maal jettan dhugaa rabbii hedduu namatti tola. Innaa baay'ee tokko kun akkatti rukutti maal jettanii shamarran sinin jedha dhugaa rabbii jechuudha. Uummanni akkatti fataa ofirraa jechaa jira jechuudha obboleewwan koo. Uummanni ajaa'iba daansii rukutaa sinin jedha maal jettume. Nah, kana sinin jedha hordoftoota fi kabajamtoota kiyya manni kiyyaas kana fakkaata. Muluu sinin waraabne muluu waraabin gasanii lakkisa amma bootuma isaan itti taphatan jechuudha. Bootan sinin waraabe jechuudha viidiyoo hunda keessattuu kanuma sinin waraabe jechuudha. Maaliif mana kiyya muluu siniif waraabne sinii waraabin gasin lakkisa viidiyoo lammataati irratti yookiin immoo viidiyoo sadaffaati irratti mana kootis waraabin gasinii lakkisa. Akkamitti akka xumurames akka waan hundaa jechuudha. Isinan barsiisa akkasuma keessa hunda isaatu jechuudha isiniif waraaba isinin jedha hordoftoota fi kabajamtoota kiyya amma viidiyoo kana isinuma biraan ga'u tufin isiniif gallakkisa galuma kooti jechuudha galee kan jedhu bichaan gasini lakkisaafani innaa kana fakkaata viidiyoo lammataati irratti immoo guutuu isaa mana koo guutuu waraabe maal akka keessa jiru waan hundumaa jechuudha. Siniif gallakkisaa yookaan viidiyoo isa lammaffaati irratti yookiin immoo sadaffaati irratti jechuudha. Gasini lakkisa. Ammaa fi viidiyoo asirratti dhaabbata. Aga viidiyoo biraatiin walitti deebinutti nagaa fayyaa naaf ta'a galatoomaa eebbifamaa viidiyoo kana laayik gochuu hin dagatinaa sheernaa godhaa isiniin jedhaa turtii gaarii.